lafti keen gabbar barattee rakkan amma immoo lafti burqataa dhuftee diqqaanis hin ga'u gatiin isaa bulee dabalaa jira jedhu obbo Fayyisaa Qanaatee. Obbo Fayyisaan qonnaan bulaan umriin isaanii 50 dhiyaatu Wallagga Bahaa Aanaa Leeqa Dullacha jiraatu. Yaaddoon obbo Fayyisaa ka qonnaan bultoota hedduutii jedhu biiroo qonna Oromiyaatti Daayireektaraan Fooyyeensi Gabbin Biyyee obbo Isheetu Laggasaa xaa'oo keemikaala qofarraatti xiyyeeffachuurra xaa'oo uumamaa faayidaa baay'ee qabu karaa salphaa ta'een qopheeffachuun akka danda'amirraatti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Waayilikeen Biraanuu Gammachuu hangaa kan dubbise. Xaa'oon gosa garaagaraa jira. Xaa'oo uumamaa fi xaa'oo namtolchee jechuu dandeenya. Tani keemikaala kun faayidaa tokko qofa jechuudha. Albuuda san qofa biqiltuu yookiin biyyee sanatti dabala jechuudha. Faayidaa biraan qaba. Karaa xaa'oo uumamaa kana yeroo deemnu faayidaa garaagaraa qaba jechuudha. Tokko albuuda nitroojinii, fosforasii, pootaashiyeemii, kaalshiyeemii illee qabaachuu danda'a. Lammaffaa immoo caasaa biyyee jechuudha. Akka eegee turu taasisa jechuudha. Yeroo ammaa kana akka biyyaattis ta'e akka naannoo keenyatti rakkoo gurguddaa jira. Biyyee duukaa qabame tokko fayyummaa biyyee duukaa qabatee rakkoo jira. Kan akka biyyee dhangaggummaa jennu, biyyee ashawoo kana, biyyee qotichaa jennu kun biyyee fayyummaa duukaa kan jechuudha. Isa kana fayyisuu dandeenyu yoo xaa'oo uumamaa bal'inaan fayyadamne. Yeroo ammaa mootummaanis xiyyeeffannaa guddaa kenne xaa'oo uumamaa akka fayyadamu qonnaan bulaan jechuudha. Galteewwan garaagaraa fayyadamee haala salphaan qopheessuu danda'a. Kanneen keessaa kompoostiin idilee jennu jira. Kompoostii raammoo teekinooloojii haaraa yeroo ammaa qonnaan bulaa biratti bal'ataa jiru jira. Kan biraa immoo gaa'oo gaazii duukaa qabatee jechuudha. Qonnaan bulaan qaba taana xaa'oo uumamaa kana bal'inaan oomishachuu danda'a jechuudha. Akka biyyaatti xaa'oo uumamaa kana dhiisanii kan namtolchee kanatti hirkachuun isa eeggachuun dabalaa jira moo hir'achaa jira? Xaa'oo keemikaalatu bal'inaan fayyadamaa deemamaa jira. Rakkoo kana eeguuf jecha mootummaanis xiyyeeffannatti kenneera xaa'oo uumamaa irratti jechuudha. Kana biraatiin immoo gatiin xaa'oo keemikaalaa kun gatiillee qofallee osoo hin taane argachuuf illee baay'ee rakkoo waan ta'eef xaa'oo uumamaa kana jechuudha. Haala salphaan qonnaan bulaa hundi isaa qopheeffachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma kompoostii idilee kan jennu kana qonnaan bulaan boolla yookiin boollaa olitti wantoota naannoo isaa jiru kan akka dikee fayyadamee haftee midhaanii fayyadamee aramaa gosa garaagaraa waan magariisaa daaraa wantoota kana fayyadamee haala salphaan qopheeffachuu danda'a. Inni biraa immoo yeroo ammaa kana teekinooloojii haaraa jechuudha. Akka mootummaan naannoo keenyatti xiyyeeffannaa guddaa kennee hojjechaa jiru kompoostii raammoo fi. Kompoostii raammoo jettan kun yoom jalqabe Oromiyaatti sadarkaa maalirra ga'eera? Naannoo waggaa 6-7 ta'eera erga jalqabame. Yeroon ala godina hundumaa ga'ee jira. Naannoo aanaa 270 ol ta'ee jira iddoon isaa jechuudha. Qonnaan bulaan garuu naannoo 50 ol ta'u jechuudha yeroo ammaa jechuudha. Sadarkaa jiru xinnaadha. Isa kana akkaataatti hojjetamu gabaabsitanii nutti himtu? Salphaadha. Amma maaltu nu barbaachisaa tokko saanduqa qopheessuu qabna jechuudha. Saanduqa isaa dheerina isaa meetira 2 gochuu danda'a ofii 3 godhee bal'ina isaa immoo naannoo seentimeetira 80 godhee irraan gadee isaa jechuudha naannoo seentimeetira 50 godhee keessa isaa wantoota garaagaraatiin uffisuu danda'a. Wanta akka laastikaa yookiin sharaatiin akka raammoo keessaan baane kanatti qopheessuu danda'a. Iddoo mana jalatti illee qopheessuu dandeenya. Kan biraa galteewwan nyaataaf ta'an jechuudha. Dhoqqee loonii haraan garaagaraa in argama. Haftee midhaanii waliin nyaatee irraa jiraachuu danda'a. Baala magariisaa wantoota kana walitti sassaabee kennuufii danda'a jechuudha. Kan biraatti nu barbaachisu raammoodha jechuudha. Raammoon kun gosa garaagaraatu jira amma akkuma ol ta'uu danda'u. Garuu kana keessaa immoo kompoostii baay'ee oomishuu kan dandeessu seenaa faatiidhaa kan jedhamtu jirti. Bishaan xinnoo isaa ni barbaada jechuudha. Muuxannoo biyya garaagaraa maal fakkaata xaa'oo uumamaa kanarratti? Muuxannoo gaarii qaba biyya jettan jira kan Itoophiyaan irraa barattu kan argitan kan dhageessan. Kan akka Jaappaan, Indiyaa biyya keenyatti hin baramne malee biyya alaatti kontentiin isaa amma garuu kompoostiin oomishamee maal of keessaa qaba? Albuudota gosa garaagaraa sun erga addaa ba'ee booda akkuma xaa'oo keemikaala kana jechuudha. Akkuma isaaniitti kan kiiloogiraama 50 kan 120 akkana addaan qoodee iddoo garaagaraa argamuu danda'a jechuudha. Namni lafa baay'ee qabu baay'ee bitee fayyadamuu danda'a. Namni lafa xiqqoo qabu jechuudha. Magaala keessa jiraatu immoo kompoostii kanaan wantoota kuduraa fi muduraalee garaagaraa mana keessatti ittiin oomishuu danda'a waan ta'eef biyyoonni baay'ee deeman jiru jechuudha akka Jaappaan jechuudha. Magaalaa gurguddaa itti qulqulleessanii bakka magaalaatti qulqulleessanii kan oomishanii. Maatee yeroo mootummaa federaalaa naannoo Amaaraatti nageen boora'ee yeroo gabaabaa keessatti deebisuu fi hojjechaa jiraachuu ibse. Qajeelfamni ajaja waliigalaa labsii yeroo muddamaa torbee dabree labsameen dura nageen gara saamtotaan boora'ee yeroo gabaabaa keessatti bakkaatti deebisuu fi tarkaanfii fudhachuu eegaluu ibse. Walitti qabaan ajaja waliigalaa qajeelfama labsii yeroo muddamaa fi Daayireektaraan tajaajiltikaa fi nageen odeeffannoo federaalaa obbo Tamasgen Xurunaa rakkoo naannoo Amaaraatti mudatu furuu fi naannichi koomaan poostii 4 jalaatti gurmeessuun hojii seera kabachiisuu eegaluu ibsan. Naga dhabiinsi naannoo Amaaraa kan ilaalchisee naannoleen adda addaa ibsa kennaniin mootummaa naannichaa fi raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbachuu isaanii himan. Hirphaa Gammachuu dabalee isanitti hima. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kenneen deeggarsa mootummaa naannoo Amaaraa fi uummata naannichaaf qabu ibsuun maqa balleessii raayyaa ittisa biyyaa irratti baname ni balaaleffannaa jedhame. Raayyaa ittisaa tuquu jechuun birmadummaa biyyaa tuquudhaa kan jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraatti humni finxaaleeyyii jawwisaan gaaffii uummata naannichaa fakkeessuudhaan hidhannoodhaan raayyaa ittisaa irratti aleellaa raawwachuun naannicha dirree waraanaa taasisuudhaaf socho'aa jira jedhame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees naannoo Amaaraatti boora'uu nageenyaan walqabatee ibsa laateen
gareen hattootaa gocha seeraan alaa fi sirna mootummaa diiguu fi hangoomnaan qabachuuf socho'u uummatarraan miidhaa bal'aa geessisaa jira jedhe. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi jiraattonni magaalichaa akkuma kanaan duraa har'as mootummaa fi uummata naannichaa cinaa dhaabbachuudhaan gocha garee biyya diiguu fi hannaa kana ni mormaa jedheera. Gareen kun kaayyoo isaa raawwachiisuudhaaf naannoo walitti bu'iinsi hin jirretti baqataa fi buqqaatota sababii walitti bu'iinsaa fakkeessuun fakkaattota isaa magaalaa keessa galchuudhaan magaalaa keessatti jibbinsa walqoodinsaa fi hokkora tarkaanfachiisuudhaaf osoo yaaluu to'atamaa jira jedhe. Naannoleen sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa Beenishaangul Gumuz, Hararii fi Somaalee haala wal fakkaatuun haala wayitaawaa naannoo Amaaraa keessa jiru ilaalchisuun ibsa kennaniin duula jibbinsaa raayyaa ittisa biyyaa irratti baname waloon balaaleffachuu qabnaa jedhan. Humni afaan qawwee filatee socho'aa jiru rakkoo uummata naannichaa daran kan dabalu malee uummata naannoo Amaaraa kan bakka bu'u miti jedhan. Humni naannoo Amaaraa keessa meeshaa waraanaa hidhachuudhaan qaama nageenyaa mootummaan wal lolaa jirus jaawwisaa jechuudhaan ibsan. Naannicha keessa milishaa dabalatee qaamni faannoo jechuun hidhatee mootummaa loluuf socho'u erga jalqabee ji'oota lakkoofseera. Walitti bu'insi humnoota mootummaa fi garee hidhataa faannoo ofiin jedhu gidduutti kan hammaate wayita mootummaan federaalaa naannoo Amaaraatti nageenya boora'e yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf hojjechaa jiraachuu ibsatti. Mootummaan naannoo Amaaraas rakkoo nageenyaa isa mudate humna nageenyaa mootummaa idileen naannicha tasgabbeessuudhaaf humna koon ol ta'eeraa jechuudhaan mootummaa federaalaa akka gidduu galuuf kan gaafate torban darbe ture. Kana hordofees manni maree ministeerotaa walga'ii ariifachiisaa taa'uudhaan naannoo Amaaraatti labsiin yeroo muddamaa akka labsamu murteesse. Izzi yookiin immoo ajajni waliigalaa labsicha hojiirra oolchuu fi itti waamamni isaa ministeera muummeef ta'e hundaa'uudhaan hojiitti kan galame guyyoota muraasa dura ture. Fi waayilii kiyyamaayyuu ta'an ana biraatti argama. Ammayyuu rakkoon kun waan eegame eessa ka'ee as ga'e? Rakkoonni naannoo Amaaraa keessa waan bubbule. Ammoo erga waraanni kaaba Itoophiyaatti xumuramee booda immoo mallattoowwan garaagaraa argaa turre keessumaa kan ka'umsa ta'uu danda'u yeroo mootummaan humnoota addaa diigee deebisee gurmeessuuf murtee dabarsee sana walitti bu'iinsa dhalatee isa booda immoo raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota kana gidduu walitti bu'iinsa dhagaas turre. Hoogganaan paartii PP Amaaraa kan paartii biyya bulchachuudha ajjeefamaniiru. Qondaaltonni kan poolisii fi kaanis ajjeefamaa turanii magaalota garaagaraa irratti haleellaan dhaqabaatu ture. Raayyaan ittisa biyyaallee torban darbee akka mirkaneessatti raayyaadhuma biyyaa irrattuu haleellaan akka baname ibsameera. Isa dura mootummaan hidhattoota faannoo nan eeggachiisa jedhee ibsee ture hamma tokko milkaa'uu ibseera. Ammoo booda kana hammaate walitti bu'iinsi kun naannichis torban darbee birmannaa gaafate mootummaan federaalaas immoo labsii yeroo muddamaa labse jechuudha. Tarii wanni ajaa'ibuu danda'u asirratti filannoo waggaa lama dura taasifame irratti akkuma biyyaatti Finfinneetti aanee wal morkiin cimaa kan taasifame kan miseensonni paartii mormitullee paarlaamaa seenan filannoo naannoo Amaaraa taasifameen akkasuma yoo ta'e garuu rakkoon jabaa akka ta'e akka bu'uura qabu kan agarsiisu natti fakkaata nama ta'aa jiru. Waliigalteen Pretooriyaa naannoo Amaaraa kana muufachiisee jedhu namni garii rakkoo kanaa fi agam gumaache. Marii sana irratti mootummaa federaalaatu olaantummaan biyya bakka bu'ee hirmaate ammoo qondaaltonni naannoo Afaaris naannoo Amaaraas hirmaataniiru. Ammoo namoonni siyaasaa kanuma saba Amaaraaf akka qabsaan ibsanii keessuma kan ala jiran kan biyya keessa illee jiranii uummanni Amaaraa bakka hin buunedhaan immoo yaada dhiyeessaas turan. Kanaaf rakkoo kanaaf ijoo inni kaasnu dhimma waliigalteeti jennee kaasuu dandeenya. Garuu isa qofaa miti sababoonni kaanis jiru isaa wal qabatee keessumaa dhimma lixa Tigraayiin kan naannoon Tigraay kiyya jedhu kan humnoonni Amaaraa immoo erga waraanni kaaba Itoophiyaa galee booda dhaqanii to'atan mootummaan akka isaaniif kennuuf fedhu mootummaan immoo seera hordofeen kenneedha. Innis immoo wal dhibdee uumeera. Booda kan immoo dhimmi humna addaa immoo dhimma ifatti walitti galagaluu yookiin immoo dhukaasa walitti banuuf sababa ta'eera. Egaa kana dura raayyaa ittisa biyyaa gargaaraa turan hidhattoonni faannoo eegasii booda gaamma walitti galagaluun isaanii. Kanaan ala gaaffiin if ta'e kan isaan laf kaa'an maani? Gaaffiin kun bareeda garuu deebii sirrii argachuu nama dhibuu danda'a yaada maaliif wanni qixaa'ee taa'e argachuu nama dhibaa akkasuma iyyuu ta'e garuu yeroo garaagaraatti wanni ibsamaa turan kan hidhattoonni illee ibsan maali uummanni Amaaraa balaaf saaxilameera meeshaa hiikkachiisanii gurmeessuun jedhan kuni keessumaa Tigraayii haleellaa nutti banamuu danda'a. Yeroo waraana kaaba Itoophiyaa naannolee miidhaman keessaa tokko naannoo Amaaraadha. Ammoo kanaan jirutti rakkoo gumaa dhalate yoo meeshaa hiikkannee deebisnee balaan yookiin hidhattoonni Tigraay lola nutti banuu jedhanii yaada kaasu mootummaan biyyatti bulchummaa akka saba tokkoon dhuunfatametti himannaa akkasii dhiyeessu raayyaadhuma ittisaayyuu dabalatee himannaa akkasii dhiyeessu kabira kan dagatuun qabne immoo PP'dhuma paartiin biyya bulchuu keessattuu kan naannoo Amaaraaf kan Oromiyaa wal harkisuun ture. Innuu sababa tokko jennee kaasuu dandeenya. Gam mootummaatiin hoo mootummaan maal jedha? Mootummaan yeroo adda addaatti hidhattoonni faannoo badii raawwataa jiru nan hiikkachiisedhee ture. Walitti qabaan hooggansa waliigalaa labsii yeroo muddamaa obbo Tamasgeen Xurunaa ajajaa olaanaa dhaabbata Tika Itoophiyaati. Kana dura bulchaa naannoo Amaaraas turanii gorsaa nageenya ministeera muummees turanii isaan akka ibsanitti egaa hidhattoonni faannootiin jedhan qaama al-idilee jedhee waama mootummaanii.
magaalotaa fi aanota tokko tokko to'atanii saamaa akka jiran akkasumas immoo namoota hidhaman eegsisaa jiru jechuun himataniiru. Nuti waan lafa jiru odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaallee milkoofne kaayyoon garee saamtota kanaa mootummaa naannoo Amaaraa humnaan fonqolchuun sana booda gara mootummaa federaalaatti darbuudha jedhanii kan isaan miidiyaatti dubbatanii. Kanuma keessatti immoo uummanni nagaa dhabeeraa tajaajila mootummaarraa argatu qabu argataa hin jiru. Kana furuudhaaf immoo labsiin yeroo muddamaa labsamuu isaati kan isaan dubbatanii. Uummanni gara jireenya idileetti akka deebi'u labsiin kun akka gargaarudha kan isaan dubbatan. Kana dura garuu hidhattoota kana wajjin mariin akka taasisamu. Kudhan afurii jalqabuu fi guyyaa muraasni yeroo hafe jirutti gabayaan jijjiirra taphattoota ammallee akkuma oowwe jira. Waancaa addunyaa kubbaa miilaa dubartoota ammallee akkuma itti fufeen jira. Kanneen irraanti Biraanuu Gammachuu Waayilkeen Zalaalam Taadasaa waliin haasa'e. Tole Biraanuu kaleessa Arsenaal waancaa injifatee jira. Milkiin jalqabuuf jedhamu akkam Piriimer Liigii bara kanaatiif qophooftani? Akkuma agarre tokkoffaa waancaa sana argachuun isa mileef gaariidha. Kan biraa immoo shaampiyoonaa kan ta'e Manchester City mo'achuun isaas jalqabbii gaarii fakkaatadha yaada. Qophii gaarii keessa waan jiru fakkaata Arsenaal. Kan taphachuu qaban Piriimer Liigii Ingilizii kan mo'atee fi FA Kaappii kan mo'atee ture. FA Kaappis Piriimer Liigii Ingiliziis bara darbe Manchester City waan mo'ateef kilaba lammaffaa bahee wajjiniitiin taphata jechuudha. Kanaaf Arsenaal waliin kaleessa taphatanii haga daqiiqaa xumuraatti Manchester Cityin galchii tokkoo fi duwwaatiin dursaa ture. Garuu galchii Maanuweel Akaanjiin ofirratti lakkoofseetiin Arsenaal milkaa'uu danda'eera. Maanuweel Akaanjii ofirratti lakkoofsi qofa osoo hin ta'in Trossard gahee guddaa qaba. Goolii akka san irratti jijjiirame galee akka sagaleettaga tapha michummaa taasisaa ture keessatti Arsenaal Trossard gahee inni agarsiisaa ture. Jijjiiramni bara kana Maayikil Arteetaan fide keessumaa Arsenaal bara darbe sarara ittisaarrattis taphattoota gaggaarii qaba. Kan akka Maagaalez Wiiliyaam Saaliibaa keessumaa gidduuratti jabaa ture. Bara kana immoo Wiiliyaam Saaliibaas miidhamarraati deebi'eera. Kaleessas gahumsa gaarii argisiisee jira. Akkasumas kan akka Toomas Paarteefaallee gahumsa gaarii kanneen argisiisanidha. Bara kana immoo Arsenaal kanaan dura kan baasee hin beekne gara paawundii miliyoona 100 ol baasee Declan Rice'n West Ham irraa mallatteessisee jira. Bakka kanarra kan taphatu jechuudha. Kaleessa Rice'is sochiinsaa homaan jedhu Juuliyaan Tiimber guyyaa kaleessa baay'ee gaarii ture. Arsenaaliif ammayyuu wanti sodaachisu taphataa sarara fuula duraa hin qabu jechuun ni danda'ama. Gabriel Jeesus jalaa miidhamee jira. Waancaan Community Shield kun ka'umsa gaariidha malee gaariif ta'a jedhee yaada. Maayikil Arteetaan maal jedhee xiinsammuutiin miidhamuu yookaan mo'amuu keessaati akka baanuuf nu gargaareera kan jedhee. Jijjiirra taphattoota kaasaa turte kilaboonni warri kaanoo maalitti jira? Bara kana Arsenaal akkasumas Liverpool taphattoota kilaba isaanii cimsuudhaaf yookaan Manchester City waliin akka morkatan gochuuf kanneen hojjetaa jiranidha. Chelsean